jirarra ba'oon of kole dhiigaan ba'uuf jirarra ba'oon of kole mirgaan galuuf jirarra ba'oon of kole mirgaan galuuf jirarra ba'oon of kole Yoya akkam jirtu daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni sagantaa kanaa sagantaan keenya guyyaa har'aa qophii addaa tokko kan of keessatti qabatedha. Qophiin addaa kunis biyya Kaanadaa kutaa biyya Alberta magaalaa Edmontonitti kan argamu konyaan adda bilisummaa Oromoo konyaan gadaa bilisummaa Oromoo waggaa kana soomana hordoftoota amantii Islaamaaf kan qopheesse sagantaa iftaaraa gaggeessitoota waldaa hawaasichaa naannoo wajjin kabajatee ooleera. Dhimma kana laalchisuun kan qindeeffamne ta'a. Walduraa duubaan isiniif dhiyeessina haga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan immoo affeerraa keenya kabajaa isa jalqabaate. Qophii bareedduu tana konyaan adda bilisummaa Oromoodhaa tan Edmontonitti argamtu haala bareedaa kanarratti qophii bareedduu agarsiisaa kana osoo jaarmayoonni adda addaa hatta ibn masjidni leen godin nudurusanii isaan godhuu isaaniitiif hedduu isaan galatoomfanna hedduu galatoomaa isinin jenna. Namni dhaabaa tokko dhufee waan akka ta'edhaan isirran keeyyanne koominiitiin sodaan lapheen baan maaliif itti dawwalla hin beekna isaanii dawwalla isaanuu eenyu rakkisan deebi'anii isin rakkisuu jechuudha. Kanaaf jabina keessa disipiliinii keessa kanaaf akka galata qabdan nullee akka hawaasaatti akka qubas hin qabnu warra dhaabaati yoo jedhanii rakkoo irraa hin qabnu jechuudha. Rakkoo irraa hin qabnu. We really have trust in you. Warra dhaabaa dhufee yeroo isaan bira dhaqaa'inna malee horiitti nu barbaadaan jennu. Konyaan bilisummaa Oromoodhaa guyyaa har'aa kana irraa kan fakkaatu kan hawaasa keenyaaf taasiftan hedduu galatoomaadha ulfaadhaadha. Abaja guddaa isinii maran jechuudha. Uummanni keenya tokkummaa isaa eeggatee amantiinis bifa adda addaadhaan waan biraanis otoo gargar hin ta'in bakka tokkotti akka kan akka jechuudhaaf walitti dhufee akkasii waliin soomana furu inni hin soomne inni soomanus Oromummaadhaan gura sagantaa kana akkasitti qindeessee hunda dura galatoomaa isiniin jechuu barbaannaa konyaa adda bilisummaa Oromoo kana kenna. Egaan daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni sagantaa kanaa kuman galmaa keenya irratti tuqe sagantaan kun kan isheen xiyyeeffattee jirtu biyya Kaanadaa kutaa biyya Albertaa magaalaa Edmonton ijaarsa jaarmiyaalaa adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramanii kan jiran miseensonni ABO konyaa gadaa bilisummaa Oromoo kan magaalaa Edmontonitti argaman hawaasa hordoftoota amantii musliimaa naannichatti argamanii fi sagantaa iftaaraa qopheessanii bitootessa 23 bara 2024 raawwatan ilaalchiseetu sagantaan kun kan inni xiyyeeffatu. Egaan miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti ijaaramanii jiran qophii fakkeenyummaa qabaatu kana qopheessuuf maaltu isaan kakaase kan jedhu gaggeessitoonni yommuu ibsan egaa uummanni Oromoo tokkummaa isaa eeggatee amantii fi yaadota garaagaraa nuti addaan hin qoodiin waan waliin qabu waliin raawwachuu waan qabuuf nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa kanatti argamnu sagantaa iftaaraa hawaasa naannoo kana hordoftoota amantii musliimaaf qopheessinee jirraa jedhan. Sagantaan kun egaa bakka abbootiin amantii gaggeessitooti waldaa hawaasaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyichaa akkasumas immoo kanneen kan biroo kan affeeraman bakka argamanitti gaggeeffameera. Sagantaa kanarrattis abbootiin amantii gaggeessitooti waldaa hawaasaa fi miseensonni ABO yaada garaagaraa kennataniiru. Keessattuu marii kanarratti kan addatti xiyyeeffannootti kennamee gaggeeffamaa ture. Ummata keenya Oromiyaa kaabaarraa dhibdeen kallattii garaagaraan itti aggaammatee jiru bira dhaabbachuuf sochiin agammaa waldaa hawaasaa kanaa fi miseensota ABO'n godhamaa jiru guddoo kan nama jajjabeessu ta'uu isaas heerameera. Egaan walduraa duubaan yaada abbootiin amantii hirmaattonni fi qooda fudhattoonni sagantaa kanaaf akkasumas immoo hooggantoonni konyaa kanneen sagantaa kana qopheessan yaada isaan kennatan immoo walduraa duubaan isiniif dhiyeessinaa akka armaan gadiitti caqasaa. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf guyyaan jalqabaa ta'uu inni mala haala bareedaa kanaan qophii bareedduu tana konyaan adda bilisummaa Oromoodhaa
tan idmantanitti argamtu haala bareedaa kanarratti qophii bareedduu aftirsiisaa kana osoo jaarmayoonni adda addaa hatta ibn masjiidnilleen hin godhin nu dursanii isaan godhuu isaaniitiif hedduu isaan galatoomfanna hedduu galatoomaa isinin jenna akkasuma ammaas du'aayin naa kanname haasawaa miti wanni hin biran kunne dubartoota keenya warreen akkanatti haala bareedaa kanarratti nyaata bareedaa kana kazeetallee hin qabne kanamaa fudhatamu ka warra aftiraatiif sirri ta'u haala kanarra qopheessan kana hedduu nu bareechitanii ulfaadhaa isin jalla duba kana sababeeffachuudhaan du'aayii bareeddu yeroo bareeddu furaadhaa argamte tana sirritti aamiin jaa du'aayii isinii goona eegas booda haasawaaf dhiiraatu jira ani du'aayin isinii godha inshaallah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي سنعمل كيس ربي نهامل كيس ورب نهامل كيس وان منابانف أركته ورا منقل ربي نهاقون وان غنما منابانف بلسما أركته ورا منقل ربي نهاقون أدي بلسما أرمو هنغفتي أرمو رأي بنتي Oromoo kaabaa kibbaan wal barsiifte osoo Oromoonni gaafa duraa maqaa kana Oromummaadhaan hin beekne wal barsiifte kana hangafa kana Rabbiin biyyatti bilisummaadhaan Rabbi nu haa galchu warra lafa isaanii irratti qe'ee isaanii irratti bilisummaa urgooytuu bareedduu san arkate Rabbi nu haa godhu warra biyya teenya mancahaa jiru keessattuu ummata walloo dhugaa Rabbiitti warri xarafa Oromiyaadhaatti argaman warreen akka cinaqsan warreen akka mayyuu mulluqee warreen gama olii kanaan akka walloo jeeyinoonni akkanaa kun silaa xarafa Oromiyaadhaa jiraachuu baatanii Oromoon walakkaa tanaa takka goommaan makiinaa yoo dhohe qawwee sehee fiigu kun silaa nuti biyya teenya tana haala kanaan eegachuu hin dandeenyu warreen xarafarra jiran warreen maqaa isaanii dhehe kanaa fi warra biroollee Oromoon beeytee galatoonfachuutu isaanirra jiraata warra kana Rabbi nu haatiisu warra xarafarra jiru warra Oromiyaa daangeessee taa'u kana Rabbi nu haatiisu warra san Rabbi humna haa ta'uuf ummata walloo cinaa Rabbi haa dhaabbatu walloo cinaa dhaabbachuun Oromooniif cinaa dhaabbachuudha warra walloo cinaa dhaabbatu Rabbi nu haa godhu isaanis Rabbi haa tiisu mirgaan Rabbi haa galchu Oromoo hunda mirgaan Rabbi haa galchu nu warra ala bahee ala jiru kanaas alan jirru ammoo biyya bilisummaa qabdu jirra warra if dagatu Rabbi nu godhin warra ilmaan isaanii barsiifatu Rabbi nu haa godhu warra qabsootan ilmaanit dabarsu Rabbi nu haa godhu akka waaqoo guutuu jeneraal jaarraa abbaa gadaa warri gartee adda bilisummaa Oromoodhaa warreen arra hidhaa jiran akka gartee abdii raggaasaadhaa warreen kana hunda isaanii Rabbi hidhaa nu haa baasu bakka abdiilleen hidhaa bahetti isaan hidhaa taa'uun hin maltu Oromoo nuutu hogguundeef dagata kanaaf gartee alagaan nu dagatti akka ifin dagane Rabbi nu haa godhu warra sanidhaa Rabbi nu haa baasu Oromoo bakka takka gammadu Rabbi nu haa godhu warra bakka takka mul'atu Rabbi nu haa godhu nu warra ala jiru kanaas walii Rabbi nu haa galchu walii Rabbi nu haa galchu idmantantana Rabbi ol haa fuudhu warra idmantan Rabbi ol haa fuudhu koominitiin isaanii jabdu konyaan isaanii jabdu masjiidni isaanii jaba ummata kana ummata walii galee waan takka dalagu Rabbi nu haa godhu Rabbi sinaa milkeessu xiqqaa guddatti xiqqatti Rabbi haa beeksisu guddaa Rabbi haa beeksisu dubartoota keenya Rabbi nu haa kabaju Rabbi sinaa milkeessu isin dheeradhee Rabbi isin haa dheeratu alaa dhaalika subhaana rabbika wama jechuun waan barbaachisu kan waan xiqqoo jedhama malee waan jedhamu hojjetamaa jiranii wanni isaanii namni jiru gama du'aarraas gama haasawaarraas anillee itti dabalee sanuma Rabbi qalbii keenya nuuf haa godhu akkasittiin jedha dura dursoo ani konyaa gadaa bilisummaa
gaggeessitoota isaatiin miseensaan hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Akkasitti ni warri sooma warra Islaamaa akkasumas gaggeessitoota hawaasaa bifa kanaan achitti affeertanii fitrii kanaa nyaata bareedaa kana qopheessanii asitti nuu dhiyeessuun keessan kabajaadha. Waan tokkoon isin gaafadha. Maaliif mi'aaye hadda fitiriin kun? Maaliif mi'aaye? It's really different. Adda. Wanti ni mi'aaye maal? Abbaa qopheessee itti waamamee jedhetu kan ofii qopheessee kan ofii itti waame. Kanaaf nutti tolu. Kanaaf nutti mi'aayee nyaata. Haawwan keenya. Sinnuu jiraadha. Hedduu galatoomaa nyaata mi'aahaa kanaa. Harki keessa nyaata bareedaa kana tolchee akkaataan inni itti hojjetamee fi sababni inni hojjetameef immoo mi'eessa. Kanaafuu hedduu galatoomaan jedha. Wanna biraa sheekni waa hundaayyuu jedhaniiru. Waa hundaa lafa kaa'aniiru waan silaa jechuu barbaade. Hawaasni keenya hawaasa addaa hawaasa Oromoo addunyaa kanarra jirtu. Oromiyaadhaan alatti tokkicha itaatee jabduu taatee abdiillee hawaasa namoota keenya biyya alaa jiran bakka jiran maal jedhamu taatee asittillee Oromoof Oromummaadhaa abdii taateeti mallattoo Oromummaas ta'a Oromummaatii dachii kanarra gadhaabnee addunyaa irratti mul'ifna jennee waliin hojjetaa jirru sababa taate kanaafuu hedduu galatoomaa kunis sababa keessanii tokko. Akka dhaabaatti namni dhaabaan wal qoodee achi jedhee sana jedhu. Waan adda bilisummaa Oromoo ta'e waan walitti hin qabnu waliin hin beekna. Asirratti ishee Jamaal immoo akka gaariitti lafa kaa'anii jiru. Hadda addi bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti konyaan gadaa bilisummaa Islaama soomuu asitti waamee faxarsiise. Peere. I believe hin jiru iddoo biraatti hin dhalanne hin jiru. Didn't happen. Akka inni akkas iddoo biraa hundatti ta'u replicate gochuu barbaada. Akka asii kaanee fitrii kaalgaarii dhaquu barbaada. Akka namni asii tikeettii guutatee fitiriidhaa Torontoo dhaquu barbaada. Konyaan Torontoo jiru adda bilisummaa Oromootu waan fitirii itti qaba jennaan akka kutannee dhaquu barbaadna. Kun maalirraa tokkummaaf walitti dhufeenya keenyaa jirra. Kana nu barbaachisa. So hawwan gaggaarii kanaa qabna kan bakka Heriteejii, bakka kunoo bakka Ramadaanaatti, bakka masgiidaatti. Masgiida hadda hawaasni Edmonton bitatee qabu. Oromoon addunyaa kanarra jiru ni gurguddaan illee lafa dachii amma nageessu irratti bitatee hin qabu. It's unique. It is adda fiichuu adda goona yoo rabbi jedhu. Kanaafuu waan tokko qofan isin gaafadha. Waan nu hanqatee jira. Hin jira moo hin jiru? Wanni nu hanqatee jira. Ani gaggeessitoota miseensitoota kana wantan gaafadhu waan nu hanqate sana nu guuta. Waan saasa'uun barbaadu nu guutaa waan nu hanqate. Waan nu hanqatee jira wanni nu hanqate guutuu qaba. Nu barbaachisa immoo wanni kun. Wanni waa hunda hojjetamnuuf waan tokkichaaf. Tokkummaan Oromoo bakka jiru garaagarummaa fedhe ta'a. As keessa Islaama jira, Kiristaana jira. Dubbata beekaa. Nu hundatti mi'aayinaan isinitti mi'oomne wali soomaan jira. Masgiida bakka tokko dhaqnee dhufaa jiru. Ergaa hawaasaatii keessatti wal arginu. Masgiidatti wal arginu darajjoo jiru. Inni kanaatu dhaqee bakka kiyya jedhee ittiin dhufe achiin wal argina jiru. So tokkummaan keenya murteessaadha. Waan hanqatte nu guutaa tokko. Lama. Tradishinii tokko achitti irra yeroo dubbaddaa amma ishee Jamaal galatoomaa na yaadachiisan. Bakka waa qophaa'etti mee haawwan keenya dura nyaachuudhaaf. Isaan dura kaafnee fudhannee dhufnee as keenyee kaaneeti keenyee nyaachuun nu ulfaata. Jennaan aboo kamuu muyyanaan jedhama. Kanaafuu mee aadaa akkasii haa godhatu. Dura haawwan keenya qaqqaaliin nyaata gaggaarii kanaa tolchan alaa manatti warri nu tolchu jechuudha. Isaan godhan kanallee isinitti nyaammadha. Bakka dhaqxanitti wooma kana yoo godhaate itti barama. Inta aboodatti inta gaafa nuti eenyee isaan fudhatanii dhufnaan kaanee eenyee fudhannee mi'aahaa bareedaa gammadaa nyaannu jiru. Uumaadha nuti irra si'atee nyaata. Nuti meebii irra daneessee illee nyaanna ta'a. Kanaafuu nuti yoo booda fudhanne siin qaqqabna akkasuma uffatamu. Waan ammaanuu gochaa hedduu galatoomaa warri dhuftanii asitti galgala kana mana keessa dhuftanii si fudhattan warri soomaan ta'a warri soomaan jirenne warri nuu qopheessitan hedduu galatoomaan jira maqaa waldaa hawaasa Oromoo kaabal baltaati hedduu galatoomaa nu jiraata.
hayyoonni haasaa beekanii yoo nama duraa ta'an waan hunda xumuru wanti hafe jira jedhee haa ta'u garuu xiqqoo wal galateeffachuu waan qabnuuf hunda duraa yaada kana uummanni keenya tokkummaa isaa eeggatee amantiinis bifa adda addaadhaan waan biraanis otoo gargar hin ta'in bakka tokkotti akka kanatti jechuudhaaf walitti dhufee akkasii waliin soomana furu inni hin soomne inni soomanus oromummaadhaan gura sagantaa kana akkasitti qindeessee hunda dura galatoomaa isiniin jechuu barbaannaa akkonya addamni sun itti aansuudhaan akkuma sheeknis jedhan akkuma abbaan maccaas jedhe hawwan keenya dhugaadhuma sagantaa kana qofa irrattis miti magaala kana keessatti sagantaa goonu hunda irratti jechuudhaan kan heriiteetii dabalatee torban Oromoo dabalatee qophiilee xixiqqaa garbiroos dabalatee karaa manneen amantiis karaa hawaasummaas sagantaa adda addaa irratti humna keessan nyaata bilcheessuu qofa otoo hin taane dinagdeedhaanis hawaasa keenya bira dhaabbachuudhaan yaadaanis hawaasa keenya bira dhaabbachuudhaan daa'immanis waan adda addaa teekar gochuu yookiin immoo kunuunsuudhaan gaheen keessani isa biyya keessaa caalaa biyya addanaa iddoo biyya guddate keessa jiru kanatti aadaa keenya eegdanii amantii keenya eegdanii safuu keenya eegdanii akka kanaatti dura buutanii iddoo dura buutanii iddoo immoo booda deemtanittis booda deemtanii iddoo immoo gaafa deemtanittis wal qixa deemtanii bakka hundattuu gahee keessan baatanii warra jirtanii galatooma ulfaadhaa isinii jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhuguma akka abbaan maccaa jedhee nyaata baay'ee mi'aawu akkuma sheek Jamaalis jedhan hedduu nyaata nama miidhaasudha baay'ee namatti tola dhugaadhumatti jechuudha. Otoo guyyaan dhuma akkas ta'e nu jechisiisa. Riili kanaafuu itti aansuudhaan immoo warri hirmaattan kana dhaadhaamtanis jechuudha xiqqaadhaa hanga guddaan yaamicha kanas kabajanii warri dhuftan hundi keessanii yeroo keessan dhiistanii mana keessanitti maatii keessan wajjiniin soomana furootu dandeessanii iddoo adda addaatti otoo yaamamtanii kana caalchifattanii warri hirmaattan hundumti keessanis hirmaachuu keessanii ulfaadhaa galatoomaa isinii jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kabira kan isin galateeffachuu barbaadu hunduma keessan uummata keenya naannoo Wallootti rakkoon irra ga'e eeggata galagala kaleessa malee hin oolle guyyaa guutuu uummata keenyaaf gargaarsa goona jennaan guyyaa tokkoof walakkaa keessatti uummanni gara 200 jalatti siqu maallaqa guddaa gumaachuudhaan gamaa oli uummata keenyaaf jechuudha akka walitti qabamu kan taasisan hawwan keenya dargaggoota keenya namoota keenya maanguddoodhaaf giddu galeeyyii hundumaa dabalateetti waan ta'eef qindoomina waldaa hawaasa Oromoo balbartaan haa ta'uyyuu malee hirmaannaa hunda keessaniin waan ta'eef isa kanaafillee hedduu galatoomaa isinii jechuun barbaada. Kan yeroo ammaa kana hawaasa alaa keessaa dhaga'ee biyya keessatti gurra qeensee uummata akkas dhumaa jiru kana daarekshinii yookiin immoo qixxa kallattii afaniinuu lollitti banamee jiru uummata kana hollaa gaariif hollaa hin qabne gararaan hollaa gaarii hin qabne gajjallaan hollaa gaarii hin qabne akkasumas immoo bulchiinsa gaarii mootummaa isaaf immoo anaanne tullee kan hin qabne lolli kun lola tokko qofa miti lola eenyummaatti irra jira lolli amantii irra jira lolli immoo qabeenyaan immoo lafarraa dhiibbachuun waan sana keessa jira sistemiin yookiin sirni biyyichallee kan isaan lolu bifa adda addaadhaan jireenyi mataa isaatti akka addaatti kan isaan lolu lola kumaatama hin jedhamne itti banamee jiru kana karra siyaasaa tokkuma of eeggattee ati sin dhugaasa kana qofa miti kan isaan itti lolamaa jiru. Isa kanaaf hawaasa alaa keessaa yeroo ammaa kana gurra kennitanii guyyaa tokko walakkaa keessatti hawaasa amma kana waliin dhaabbatee wal dhaga'ee uummata isaa biyya jiru jechuudha. Annoo sadoof qananii keessa jirurraa
dhimma kooti kan kooti jedhee anis walloodha jedhee uummata akkas godhu miidiyaan sin hin argin malee hin jiru yeroo ammaa kanatti. Hin argina goofandiin baname hin argina interneeta irratti dhuma gaddaadhaan amma kanaa hawaasa xiqqaa takkarraa kan argamu hin argine jechuudha akka addunyaa gurguddate. Garuu kana caalaa buufatamaa ture kanaan dura hawaasni alaa salphaa godhe jechuu goomiti. Garuu akka addaatti hawaasa Edmonton hedduu galatooma isin jechuu kan barbaadu gaheen keessan guddaadha waan hunda keessatti kan walloo qofatti miti baatti yeroo ta'u dhiyaatti yeroo ta'u kibbatti yeroo ta'u iddoo hundumaatti waggoota keessumaa gadaa lamaan darban kana jechuudha waggaa kurnan kadarbee waggaa kurnan walumas waggaa 20 hawaasa kana naannoo magaalaa kana keessatti naannoo Albertaa keessatti waan isin uummata keenya bira dhaabbataa turtanii waan salphaa miti inni gara biraan akka biraan inni gargaarsa isin mataa waan biraa goota natti godhatee kanaafuu hedduu galatooma namaa keessanii kuni waan akka addaatti konyaan adda bilisummaa Oromoo akkuma abbaan waan hundumaa keessatti gahee hawaasa keenya hin dagatu adda bilisummaa Oromoo. Uumama adda bilisummaa Oromoodhaaf qabsoo adda bilisummaa Oromoo filmaan Oromoo godhaa turan keessatti golgaan manneen amantii keenya wareegamni geggeessitoota amantii keenya qoodni isaa guddaadha. Kana adda bilisummaa Oromoo akka gaariitti deemu bu'uureessitoota isaa qabsaa'ota isaa kagalaa kennu sagolgaa godhu waliin afxiraa turan qabsaa'onni Oromoo jechuudha manneen amantii keessatti kan Islaamaa ta'u Kiristaanaa ta'u geggeessitoota amantii keenya kan waaqeffataa ta'u kan akka Dabbasaa Guyyoo fa'aa dabalate wareegama kan hin kaffaliin geggeessitoota amantii Oromoo keessatti gaheen manneen amantii qabsoo Oromoo keessatti gaheen manneen amantii geggeessitoota amantii godhan guddaadha waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo isa kana isa beekamaa seenaanis seeraanis qoodaanis sirnaanis qabsoonis beekamu haa turu muka jala taa'ee ala isaa irraa nyaatu gaaddisatti godhatee malkaa dheebotee irraa dhugellee hin dagatu galmee isaa irraa qaba. Onnee qabsaa'ota Oromoo keessa waan jiru. Kanaafiyyuu akkasitti kana imaanaa kana fudhateetti konyaan gadaa bilisummaa Oromoo konyaan gadaa bilisummaa kan magaalaa kana waliin konyaan Edmonton kan adda bilisummaa Oromoo kan inni qopheessu waan ta'eef waan itti mamuuti itti guddate ijoolleen as jiranis qabsoo keessatti kanneen guddataniif kan qaamaan qalbii qabsoo kanas beekaniif qabsaa'otas kan turan waan ta'eef isinis galatooma isin jechuu barbaadna ulfaadhaa kanuman jechuu barbaadna. Ayah akan berbawa kan? Assalamualaikum. Baga wala garre. Warra hara itu nargu jarra pula haran kana kurban kana saya jadi. Absauta namun tu sudah hanoka yang ni kenya kana pa ini terasa terasa. Karena namun tu bayi itu terga pas itu cuma sampai kana gantung kali. Yang sudah ada mau boleh yang kenya konyan jadi semua orang muda. Hawiyaraan kana atirraa kana fakkaatu kan hawaasa keenyaaf taasiftan hedduu galatoomaadha ulfaadhaadha kabajaa guddaa isinii maran jechuudha. Itti dabaluudhaan ammoo akkuma agartee har'a taasifne kana yeroo biraa ammoo ifxaara sagantaa godhanneetuma gaaf tokko akkuma koominiitii Oromootti isin hundaaf qopheessine wajjin ammoo akka gaariitti akka bashannanee addii isaanitti aansuudhaan boleh ke hedduu waa hedduu yeroo dubbataa turani wanni amma jadilee hedduu nama dhiba dabalataan waa'ee warra walloo illee irra deddeebi'anii rakkina walloo keessatti deemaa jiru kana hundi ilaalaa kun jirtanii rakkoon walloo keessatti deemaa jiru kuni bifa lamaan deemutti jira mootummaanis irratti duulaa jiru akkasuma immoo mootummaa qofa osoo hin taane warri nuti qabsaa'ota dhaadheessu warri faannoo jedhamu irratti duulaa jira. Kan hunda xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan gocha sanyii balleessuutii fi lafa sanirraa namni Oromoo jedhamu badee lafti sun Amaaraa ta'uu qabdii waan jirutu deemaa jira jechuudha. So waan eegaltan itti fufaa gargaarsa bifa hedduu dinqii taheen adeemsisaa jirtanii obboleen keenya hedduun hawaasa keessaa nutti bilbiltanii nu yaadachiisaa turtanii adda gobbinee asillee hedduu galatanii hedduun dubbatu turtee obbo Dassuun akkasii namoota baay'ee jechuun haala sin jirrellee kan bakka adda addaa irratti bilbilanii mooloo kanarratti maa callecha warri nu jechaa turtan baay'eetu jiru. So irratti dalagaa jirra akkuma agartanii bakka deemtanii dhaamsiisin nu dabarsan yoo jiraate immoo guyyootni har'aa fi boru Saturday and Sunday booda maallaqa namarraa fuunu warri waadaa galtanii kennin yoo jiraatan yookaan immoo warra jiraaf waadaa galan yoo adeemsan waadaa dafaa nuti raajaan akka dhimma kun ariitiidhaan barbaadama waan ta'eef gaafa mandeedhaa maallaqa kana guutumatti dabarsuu barbaade.
dhufeeru sayin isiniin jaa nu yaamuu keessaniif baay'ee ulfaadhaa galatoomaarra deebi'een mallee wanti isin jechuu barbaadu Oromiyaan haala liftuu Oromoon haa bilisoomtu. Miseensota konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmonton bakka bu'uun immoo dura ta'an konyaa Jaal Ibsaa Nageessaa immoo dhaamsa armaan gadii kennaniiru. Gammachiisu jiru baay'ee nama gammachiisa. Waa hunda dursaa dura bu'oonni amantii sheekonni keenya dura bu'oonni waldaa hawaasaa gaggeessitoonni waldaa hawaasaa Edmonton Okaanaa akkasumas hawwan keenya dargaggeessii fi shamarran har'a waamicha isiniif godhame kana kabajanii sagantaa kana irratti argamtan baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Dhugaadha wanti gurguddaa wanti dubbatamuu qabu dubbatameera waan gabaabaa jechuun barbaada. Inni kunis maal inni adda bilisummaa Oromootiif Islaamummaan nagaadha. Islaamummaan jaalala. Islaamummaan tokkummaadha. Addi bilisummaa Oromoo akka kanatti ilaala. Amantaa cufayyuu ija tokkoon ilaala. Garuu seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti Islaamummaan adda bilisummaa Oromoo wajjiniin dhiibame. Sababa hawaasni Oromoo hordoftoota amantaa Islaamaa ta'anii fi impaayerri sun akka Oromoon isteeta Islaamaa tokko ijaaruuf adeemuutti dhiibbaan gama amantiitiin dhiibbaan gama siyaasaatiin uummata keenya irratti godhamaa ture amantii keenya wajjiniin nurratti godhamaa ture malee amantiidhaan gargar baafamnee miti. Ammoo akkuma mana keessaa jedhame maaltu akka nyaanni dhiyaate maaltu akka mi'aawu taasise namni kun akkasitti maaltu akka wal jaalatu taasise tokkoffaa amantichatu qabiyyee kana of keessaa qaba. Qabiyyee jaalalaa of keessaa qaba. Qabiyyee tokkummaa of keessaa qaba. Sagantaan kunis jaalalaa fi tokkummaa, obbolummaa, jaallummaa uummata keenyaaf qabnu argisiisuu qabnaa isa jedhu ejjennoo kana godhateetu konyaan gadaa bilisummaa sagantaa kana qopheesse. Sagantaa kana irratti warri hirmaattan warri dhangaa addaa kana hojjettanii sagantaa kana haalaan miidhagsitan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Isin hundumti keessan warri qooda asirraa fudhattan baay'ee galatoomaa. Kanatti dabalee uummanni keenya biyyoota adda addaa keessatti haala adda addaatiin hiraarfamaa ture. Namoonni haaraan nu gidduutti argaman jiru. Namoonni haaraan nu gidduutti argaman deeggarsa karaa waldaa hawaasa Oromoo Okaanaatiin dhufanii magaalaa kana namoonni Oromoo ta'an hedduun dhufaa jiru. Har'allee hedduun as keessaa namoonni muraasni as keessatti argamaniiru. Isaaniin illee anaa dhufu jechaa akkasumas gara fuulduraatti qophii guddaa konyaan gadaa bilisummaa qophii anaa dhufu ilmaan Oromoo haaraa biyyoota garaagaraa keessaa magaalaa Edmonton seenanii fi bakkoota adda addaa Edmontonitti dhiyoo ta'an seenanii jiran qophii anaa dhufu qophii guddaa qopheessinee isaaniin illee simachuudhaaf jirra. Asumaanis geggeessitoota waldaa hawaasaa keenyaa uummata keenya haala rakkisaa keessatti cina dhaabbatanii gara biyya lammaffaa gara biyya kana fidaa jiran sagantaa sanaan wal qabsiifnee isaaniin illee galateeffachuudhaaf adeemaa jirra. Isa kan akka qubanuu qabaatan barbaanna. Inni kan biraa qophiin guddaan kan dhiigaa walitti qabnu kan Oromoon nuti amantaadhaan haala fedheen gargar hin baanu jedhee gaafa warri Islaama taatan gar tokkotti goraa warri amantaa kiristaanaa taatan gar tokkotti goraa warri amantaa biraa hordoftan warri waaqeffataa taatan gar tokkotti goraadhanii gaafa hoogganoonni Oromoo qaaliin bakka tokkotti dhumanii nuti Oromoodha dhiigaan takka jedhanii bakka takkatti dhumanii. Guyyaa san ammoo ni beeku eebila 15 fuuldura keenya dhufaa jiru qophii guddaan konyaan gadaa bilisummaa Oromoo as magaalaa Edmontonitti qopheessaa jira waan ta'eetiif qooda akka irraa fudhattan asuma waamicha isinii goonaa eebila 14 soomanni hiikee eebila 14 sagantaa guddaatu asitti qophaa'aa jira. Isa kanallee qubanuu qabaadhaa. Uummanni keenya irratti argamee tokkummaa isaa dhiigaa fi lafee isaatiin kaleessa ijaarame sana akka gadi jabeeffatu akka wajjiniin dhaabbatu isa kana isinii dhaamuu barbaanna. Qophii guddaatu jira. Isa kanarraa akka qoodanuu fudhattan barbaada. Akkasumas yeroo ammaa kana wanti boqonnaa nu dhorkaa jiru uummata keenya lafeen cabaa jiru dhiigni dhangala'aa jiru uummata keenya walloo
akkuma mana keessaa isin dubbatan dhuguma kallattii garaa garaatiin uummanni keenya dirmachaa jira. Dirmannaan kun ammallee gahaa miti. Dirmannaan walitti fufinsa qabu. Dirmannaan walirraa hin cinne uummata keenyaaf akka godhamu kallattii adda addaatiin waamicha dabarsaa jirra. Nutillee gama kanaan waldaa hawaasa keenyaa magaalaa Edmonton uummata keenya walitti qabee uummata isaa cina akka dhaabbatu sochoosaa jiru. Ammallee hin jabeessina, cina dhaabbanna. Akka konyaa gadaa bilisummaatti dhimma kana irratti nutillee dachaan kan hojjennu ta'uu irra deebineetu isin yaadachiifna. Uummanni keenya lafee cabaa jira. Dhiigatu dhangala'aa jira. Uummanni keenya akkuma mana keessaa kaafame sababoota gurguddaa sadiifidha waraanamaa jira. Inni tokko Oromoo waan ta'eef waraanamaa jira. Lolli walloo irratti gaggeeffamaa jiru lola uummata Oromoo waliigala irratti gaggeeffamaa jirudha. Koozii hunda keenya walloo keessummeessaa jira. Rasaasa hunda keenyatti dhukaafamaa jiru, rasaasa Oromootti Oromiyaatti dhukaafamaa jirutu walloo irratti dhukaafamaa jira. Kanaaf Oromoon bakka jiru cufaa ka'ee yoo cina dhaabbate, ka'ee yoo uummata keenyaaf dirmate, uummanni keenya wal hambisuu danda'a. Wal dandamachiisuu danda'a. Ilaalaa har'a dhiigni walloo kaaseetu hamma Adaamaa hospitaala Adaamaa dhufee qaqqabutti dhiigni dhangala'ee namni keenya karaa irratti dhumaa jira. Sababaa maal ta'e uummanni kun bara walloo umurii jiraanne seenaarraa dubbisaa dhufne eegga dhalannee ubbarree beeknu keessatti bara walloo otoo waraanamiin bahee hin jiru. Waraansi walloo irratti gaggeeffamu immoo akkuma jedhe waraana Oromummaati. Uummata kana eenyummaasaa wajjiniin, amantiisaa wajjiniin, aadaasaa wajjiniin balleessuudhaaf uummata keenya irratti lola sanyii balleessuutu gaggeeffamaa jira. Kanaaf harka wal qabatee Oromoo yoo jala dhaabbate walloo Oromiyaas dandamachiisuu danda'a, walloonis dandamachiisuu danda'a. Kanaaf lola walloo irratti gaggeeffamaa jiru walloo qofa osoo hin taane lola Oromummaa keessummeessaa waan jirtuuf walloo cina harka wal qabannee haa dhaabbannuu kan hin jedhu isiniif dabarsuun barbaada. Dhumarratti uummanni keenya akkuma isin beektan namoonni dhibbaan lakkaawaman dhufanii magaala kana seenaniiru. Uummanni kun gaafa magaala kana seenu yoo wal jabeesse, yoo wal cina dhaabbate, yoo ulaa walitti agarsiise eenyummaa keenya kaleessaa sana, seenaa keenya kaleessaa sana miidhama har'a nurra jiru kana wal taanee keessa bahuu dandeenya. Kanaaf warra haaraa dhufellee, warra duraan jirullee uummata keenya keessatti akkuma mana keessaa hayyoonni na dura dubbatan kaasan seenaan jijjiiramuu qaba. Barteen yeroo dhiyoo keessa haalonni adda addaa haalli uummata keenya laaffisuu danda'u, haalli uummata keenya gidduutti harcaatii uumuu danda'u, uumamullee jijjiiramuu danda'uu qaba. Lafeetu cabaa jira, dhiigatu dhangala'aa jira waan ta'eef Oromiyaa keessatti. Kanaaf uummanni keenya harka wal qabannee tokkummaa keenya lafee fi dhiigaan ijaarame sana akka jabeeffannu akkasumas obboloota keenya soomanarra jiran ammallee uummata keenyaaf du'aayii akka nuuf jabeessan soomana kanallee bakka jirtanitti nagaa fi milkiidhaan akka xumurtan isiniif hawwaa. Uummata keenyaaf immoo yeroo kamillee caalaa gargaarsa namaa cinatti gargaarsi rabbiillee barbaachisa waan ta'eef rabbiin illee uummata keenyaaf jabeessitanii rabbiillee isin jabeessee akka nuuf kadhattanii isinitti dhaammachuu barbaannaa. Baay'ee galatoomaa isin jedha. Egaan xumura irratti immoo gaafatamaa boordii waldaa hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa kan ta'an obbo Zaakir Abbaa Maccaa immoo hawaasni Oromoo Albertaa Kaabaa bakka kanatti ijaaramee jiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kanneen qooda fudhatan miseensota ABO dabalatee biyya kana qubachiisuutiin hedduu beekamu addunyaa irrattis fakkeenya ta'uu isaanii yeroo garaagaraatti gabaasaa turreerra. Adeemsa kana keessattis nama ispoonsara godhanii fiduu qofaa osoo hin taane qubachiisuun immoo dhiba biraa akka qabudha ka dubbatan. Haa ta'u malee miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa gadaa bilisummaa Oromoo garuu miseensota dhaabaas haa ta'u kanneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda qaban qubachiisuu irratti deeggarsa isaa waldaa hawaasaaf godhan guddoo kan dinqisiifamu ta'uus yaada kennataniiru. Gama biraatiinis immoo qophiin kun milkaa'uu fi kan qooda olaanaa
qabaatan hawwan Oromoo nyaata qopheessuu fi akkasumas kallattii garaagaraan qooda fudhachuu isaanii galateeffatamaniiru. Oromoon bakka kanatti argaman sagantaa iftaaraa kanarraa qooda fudhatanis uummata keenya kallattii garaagaraan dhiibbaan irraa qaqqabaa jiru uummata Walloo bira dhaabbachuuf deeggarsa dinagdee waldaa hawaasaan geggeeffamaa jirurraa akka qooda fudhatanis dhaamsa walii dabarsuun sagantaa kana goolabaniiru. Namni dhaabaa tokko dhufee waan akka ta'edhaan isirran keenye koominiitiin sodaan lapheen baan maaliif itti dawwallaka hin beekna isaan dawwalla isaanuu eenyuun rakkisan deebi'anii isin rakkisuu jechuudha. Kanaaf jabina keessa disipiliinii keessa kanaaf akka galata qabdan nullee akka hawaasaatti akka qubas hin qabnu warra dhaabaati yoo jedhanii rakkoo irraa hin qabnu jechuudha. Rakkoo irraa hin qabnu. We really have trust in you. Warra dhaabaa dhufee warra isaan bira dhaqaa jenna malee horiitti nu barbaadaan jennu farankaan kadhannu isinitti ergina isintu danda'e isiniin jechuuf wanti kun yeroo hunda nootiin godhamuu qabaa namni karaa dhaabaatiin dhufe akka isinitti rakkattanii qubsiiftanu hin beekna Oromoo maraan qubsiiftani. Garuu nama maqaa dhaabaadhaa ta'e yoo inni ta'e yoo natti jedhani itti bilbilaa isaaniitti abbisamanii itti barbaadaa jenna abbuma ta'e itti waamna meerree jarra datsuutti maaka jedhama. Maal daraja abbaa tokkotti nu himaa jennaan hajii ijoollee tani manuun jedha malee ajandaas illee qabnee itti rakkannuu jechuudha jedhe we proud of you hedduu isiniin boonnaa isinillee jabaadhaa kanuma jechuun barbaade hedduu galatoomaa nama keenya sana immoo inshaallah yoo rabbi jedhe meebii fayyuun isaa sin jiraata ta'a garuu jireenyi isaanii wayyaa'u utuullee nama Oromoodha akkas ta'e asitti illee duraan owwaallanne nuyiif is proud daggala sana keessatti bagandu'e. Baganni kafee baganus as finne hedduu galatooma. Egaan sagantaa iftaaraa miseensota adda bilisummaa Oromoo Kanya Gadaa bilisummaa Oromoon hawaasa Oromoo naannoo magaalaa Edmonton jiraataniif qopheeffatan ilaalchisee qophii qindeeffanne haguma kana ture. Gama keenyaanis egaa hojiin fakkeenyummaa qabu kun addunyaa marattuu itti fufuu qabaa jennee dhaamsa keenya dabarfannaa. Qophii kana immoo kan qopheessee simbiraan ga'ee Arraajii Guddataati magaalaa Edmonton Kaanaadaarraa.